saba sagantaa ittiin bulmaataa heeraa fi qajeelfama qabu ta'uu seenaan ni ibsa. Amantiin uummanni Oromoo bu'uurarraa qabus waaqeffannaa ta'uu fi sirni ittiin bulmaataa gadaa ta'uu ragaaleen addunyaa tanaa fi manguddoonni argaa dhageettii baay'een ni mirkaneessu. Ani manguddoo badhaasoo Odaa Waaqotan jedhama. Umuriin kiyya waggaa 80. Miseensa konyaa dugdaa galma malkaa qoffeeti. Ani Oromoon aadaas qaba, sirna bulchiinsatis hin qaba, sirna amanteetis hin qaba, wama maraa wanna guutuu qaba. Wanni Oromoon qabu kuni wanta ombarraa ergifate, wanta qaama alaa yookaan alagaarraa ergifate on taane sabni Oromoo ufuma kalaqate waan ta'eef heera uumamaa fi uumamaa irraa ka'ee hubatee heera saniin wal qabsiisee kalaqate waan ta'eef amanteen kun san keessaa isa tokko. Jalqaba uummanni Oromoo gadaa qabaa jechuudha. Gadaa jechuun bulchiinsa. Gadaa jechuun qajeelfama yookaan sirnicha jechuudha. Guyyaa akkanaa deebiin oollu bakka kana waan kana qabii dhaloota gaafasiitiin gayyanii waan na biratti himanii jira, waan natti himanii jira jechuudha. San guyyaan itti dhufee amma dhaloota kanatti himuudhaaf akkumaan itti himutti takka takkaaniin hima. Dhiiroo jaalatu wanni kun dhugaa, wanni kun tanuma Harargee qofa, wanni kun tanuma Baalee qofa. Wanni manguddoonni na hime tun waan dhaloota kana guutuuti je'eetiin takka takkaan himaa ture takkittiisaniinu lubbuu gayaa. Horiin kanuma shilmii atirraa guurtu sidhiisaa miile. Saniif jecha anaa waan isaanii himu kana kan ajjeesuuf naannawa. Har'a guyyaan dhufe. Amantii kana keessa ardaalee jilaa, galmaa fi ayyaantummaa fa'aatu jira. Ayyaantummaan humna abboota darbanii kan dhaloonni jiru dhugeeffatudha. Ayyaantummaa kana irraa milkaa'uufis dhaloonni har'a jiru abboota kanaan dura lafa kanarra jiraachaa turan kan heera tolchanii lafaa fi qajeelfama nutti dhiisanii darban yaadachuu qabu. Kunis ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jedhama. Maqaan kiyyaa Darajjii Raggaasaa jedhama. Ga'een hojii kiyyaa akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatitti gorsaadha. Bakki irraa kaanee Adaamadha. Galmi ani irraa dhufe galma adda jabootii jechuudha. Bakki deemnuuf immoo ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kabajuudhaaf Daaroo Labuu Agamtiidhaaf deemna. Amma Qundoo keessatti argamna natti fakkaate bakki itti argamnu. As Qundoo keessatti argamna jechuudha. Wanni deemnuuf immoo ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromooti. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha? Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun ayyaana dhaloonni ayyaantummaa isaa ittiin yaadatu, warra irraa dhalate ittiin yaadatu, qabeenya, aadaa, seenaa, jiruuf jireenya dhaloota kan keetii kan dabran san kan ittiin yaadattu. Ayyaana ayyaantummaa dhaloota keetii ittiin deeffattu, ayyaantummaa namaa oduu hin ta'in jechuudha. Kanaaf bakka hundattuu yaadannoo numa godhama. Kun immoo kan adda isa godhu dhaloota kanatu dhaloota isaatiif yaadannoo godha jechaadha. Yaadannoo warra abbaa Oromoo gaa jennu Oromootu Oromoo dabran yaadata. Oromoo dabran jechuun immoo ayyaana warra jiru kanaati jechuudha gabaabatti onsi. Ayyaanni gammachuudha. Ayyaanni milkiidha. Dhalootatu wal argee waliin gammadaa. Ayyaanni abdiidhaasi. Ayyaanni yaadannoo yaaddoo nu hobbaafachiisee dhaloota wal taasisee jaalala, kabaja, nageenya, waljala yaa'iinsaa fi qananii fulla'aa itti fufiinsa qabu, dhaloota jabaa mataan isaa bilisummaa qabuu fi jireenyi isaa dhugaa irratti bu'uureeffame nu taasisinna dhugeeffannoo jedhuun abdii guutuu fi miira bareedaan kan kabajamu ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo ayyaana waaqeffattoonni kabajatan keessaa isa guddaadha. Isin ilaalee utuu warri Afrikaa garbummaa manca'iinsa keessa jiraatan isin ilaalanii dhuguma akkasiin jirtan wabii isaanii akkasiin taatan mirkaneeffatu turan. Garuu lafeen abboota keessanii isin ilaalaa gatii jiranii waan hojjettanitti baga milkooftan, baga quuftan, baga kanaan keessan. Gadaa Oromoo ittiin waan hunda keessaa qaba.
waanuma lafa sanarra jiranii sabni jiraatuun jireenya saba jiraachisuutiif keessaa qaba heera gadaa ogaa jedha. Oromoonis kophaa hin kufne Afrikaa wajji waan ta'eef achiin laafee jechuudha. Ijoollee jajjabduu har'a waan gaafate hoggaan jiru akkatti deeffannu jedhee hoggaan gaafate iftahuudhaani deeffanna. Iftaanaan waltaanaan abbaa waan ifiiti taanaa karaan deeffachuu kana. Ayyaanni kun erga kabajamuu eegalee marsaa 25ffaa yoo ta'u, jalqabarraa seenaa kabaja ayyaanichaa irratti barsiisaa olaanaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa obbo Dagalee Abdiisaa Haamoo namoota muraasa waliin qofaatti yaadachaa fi barsiisaa turani. Boodarras dhaloonni ammaa kun seenaa qorachuudhaan galmoota akka biyyattiitti banaman yaa'ii waliigalaatiin walitti dhufuun dhaabbata hundeessanii akka dhaabbataatti ayyaanicha waliin kabajuu eegalan. Ayyaana kana irrattis kutaalee biyyattii guutuu keessaa irratti argamuun waggaa waggaadhaan baay'inni namoota hirmaatanii dabalaa dhufe. Kallattii hunda irraa Oromoon walitti dhufee hanga biyya alaarraa hirmaachuuttis gahe. Tole baga nagaan dhuftan jalqabarratti. Baga nagaan nu eedanii baga nagaan nuun gahe. Leel baga nagaan nuun gahe eessaa dhuftanii galmi keessan eessaadha amma immoo gara imalaa jirtu? Ani kan irraa dhufe biyya Kanadaadhaa magaalaa Torontooti. Ammaan tana ayyaana abbaa Oromoo kan daaroo labu agamtiidhatti deemnaa jechuudha. Ayyee galma amantii waaqeffannaa Torontoo keessa sin qabna achitti gaheen hojii keessanii maalidhaan? Gaheen hojii kiyyaa waayyuu galmaati. Oromoon haga of hin taanetti abbaa biyyummaa isaa deeffachuu hin danda'u. Kana warri nuti galmatti gallees tolchineeti beeknaa. Kaanis dhawaatuma dhufaa jira garuu abbaan lallaban qabnu nuti. Deemnee lallabnu abbaatu of barbaadee keessattiif harkaa. Gaa kanaaf jecha daandiin akkaan juutti namni hundinuu waan ifii kana baratee karaa abaabilee keenyatti deebuumaa yaada kenna. Ayyaanichi galma agamtii kan Harargee lixaa daaroo labuutti argamutti kabajamuu kan jalqabee fi akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaattis bakka galmoonni waaqeffannaa jiran hundatti kabajama. Ayyaana kana irratti barnoota amantichaa, jeekkarsa, sirba aadaatii hanga agarsiisa fardaatti taasifamaa ture. Waaqeffannaan keenya haqaa dhugaan hin badini yaa waan nu dagatini. Waaqeffannaan keenya haqaa dhugaan hin badini yaa waan nu dagatini. Kallacha koo sirna gadaa. Hin badini yaa waan nu dagatini. Waaqeffattootatti tole. Hin badini yaa waan nu dagatini. Hin badini yaa waan nu dagatini. Kurufaa yaa boora boorri lola malee maal gooti goorri. Deemolee yaa boora boorri lola malee maal gooti goorri. Deemolee yaa boora boorri lola malee maal gooti goorri. Garbuu yaa boora boorri lola malee maal gooti goorri. Deemolee yaa boora boorri lola malee maal gooti goorri. Kaba malee maal gooti goorri. Deemolee yaa boora boorri lola malee maal gooti goorri. Aye momaalo. Deemo. Kaasirraa butaa. Deemo. Kaasubuur butaa. Deemo. Kaajana baafardaa. Deemo. Raamoon hin qaabatu. Deemo. Kodoo gagaraako. Deemo. Dhabeechin taabatu. Deemo. Deemolee abbaan fardaa akkamitti soortee bulloon kee daalee bira darbaa. Deemolee abbaan fardaa akkamitti soortee bulloon kee daalee bira darbaa. Garaan beeku garaan bareedu. Garaan dhiiraata giddumaan beeku garaan dhoroota keessa. Deemolee abbaan fardaa akkamitti soortee. Akkamitti soortee bulloon kee daalee bira darbaa. Deemolee abbaan fardaa akkamitti soortee bulloon kee daalee bira darbaa. Ayeemo maalo. Deemo. Maalo. Deemo. Uftee yoolee noro. Deemo. Ayeemo maalo. Deemo. Kaakatu naamatu. Deemo. Deemolee yaa boora boorri lola malee maal gooti goorri.
Kabakipa bali tarra baga nagam sini. Baga nunggai. Baga wal manunggai. Baga abba vitan. Baga abba mirga vitan. Anak serti ini walakani bayi anda magammachisu. Ummata amma kana ummanni amma kana ubbeke waan isaa beekee waan han uraatoot je'ee iddoo kanarratti hirmaachuun isaa kun baay'ee nama gammachiisa. Haasa'uufillee gammachuun bichaan haasa'uufillee baay'ee nama dhibbisa jechuudha. Maaliif sababni isaati akkuma barnoota irraa duratti illee kennametti uummanni Oromoo ummata waan alate waan uumaa tanarratti alate keessaa'u tokkollee waan hin qabne waan irratti hin qabne waan dur hin jirree moti waan dur jiru waan alataatu akaakayyuun abbaan keenya zariin keenya wajjin alateetu kan kanaan nu gahe galanni isaa ga'uun jedhaan amma aadaa ijoolleen keenya kaafte kana jaarsis wajjin ka'ee dubartiin kan dur dhagaye kan dur isaan caalaa argee dhagaye ara oduu eegasii hordofee wajjin ka'e oduu itti gammade ara kana caalaa kuni arra guddaa jenna malee biyya difinii baay'ee asii jira aadaa keenya kan duudhaa kan duri hin guddifamani hin bareechine. Lagam David. Mari tak ajaran orang maju wallahi. Nama isbege, wampi bege, wanam babe kutu bega damu. Kawan ifin beg, kawan nama kau begu bega dah. Anumai begu kawan pi beg, kawan babe begu tu bega. Hai fin beg ne kawan ifin beg, kawan nama kau begu. Wallah latan. Ani mona mai ber hawa ki yabe hawa namballe be huyet pan indage tani be nakti tire butumbatan khana ma thorba birajje sani nama kuna sabbe umri ki mukte sani
nama sagal waggaa kudhan itti murteessanii ana biraa baasan asiin jiraa jettu haleefu. Baga asiin nu bahe har'a. Baga dhaloota kana wal walchise. Namni suni anaa jettu. Ozoon gartee bakka kennineef dabruu hin qabu. Isaanin umrii isaanii nu haa turtuun jaa san gubbaan deebi'ee dhalli Oromoodha waan keessan baradhaa. Waan keessan baradhaa. Duudhaa keessan haganamaa baradhaa. Sirna gadaa baradhaa. Sirni gadaa bulchiinsa Oromoon jiruu fi jireenya isaa itti walitti hin qabu. Kun amantii, kun aadaa, kun jireenya, kun maali waa tokko hin qabne if danda'e guutuu isaati. Kana keessatti warri ammaan tana sirna adda addaa jala jiruus baradhaa. Suutattiif barbaada. Yeroon akka nu yalaan deemu. Dhaloonni if ta'uutu irraa eegama. If ta'u. Waan biraan qabu. Kanin irraa dhufe biyya Kanadaa magaalaa Toronto irraan dhufe. Dhugatti waa'ee ayyaana kana gammachuun natti dhagahamtu hangana jee madaaluu hin danda'u. Tokkummaa Oromootii fi amma hangan dhufee keessa argetti bu'aa guddaadha qaba. Akkamitti jennaan miira jaalalaatii fi miira walqixxummaa miira gartee tokkummaadha kan akka ilmaan haadhatti wallaaluudhaatiitu keessa kanatti mul'ata baay'isee. Akkaataan immoo disipiliina naamusa isaanii kan dhala dhufuuf galaa guddoo waan fakkeenya guddaa ta'u keessatti waan hin argee fi bu'aa guddaadha qaba jeetiin yaada. Amma imala keenya magaalaa Burraayyuu irraa kaasnee magaalaa Olancitee keenya jirra. Baraadha urgii dhugootan jedhama. Hojii gaggeessaa dhaabbata turtoota amantii waaqeffannaati. Jalqaba gammachuu bareedanatti dhagahame haalaan gammannee jirra. Harri jala bultiidha deemsa fasii wal geenye. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun immoo ayyaana abboota dabranii lafeewwan yookaan immoo Oromoota hundee Oromoota warra irraa dhalannee irraa horamne hidda qaccee keenya guyyaa isaan itti yaadan warra dabre guutuu Oromoota ilmaan Afrikaadhaa ilmaan gurraachota Afrikaadhaa guyyaa isaan itti yaadannee waan qabnuun qabeenya isaan qabaniin diinagdee isaan qabaniin aadaa fi amala kalee uummanni Oromoo qabu saniin Oromootitti warra dabre san akka abboota keenya qaban sanitti isaan yaadannee guyyaan kun guyyaa isaanii jennee guyyaa kana isaanii kenninee guyyaa san isaan yaadannee oolu ayyaana sun ayyaana kana jedhama. Sagalitti asii kaaneeti boru naannoo sa'aatii 8 agamtii godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Loboo Araddaa agamtii san naannoo sa'a 9 geenya. Konkolaataan kana malee Harargee keessa konkolaataa bal'aatu jira Harargee keessaa ka'anii. Geenya jedhama yookaan abbaa qajeelaati. Akkuma ibsitee itti aanaa hojii gaggeessaa giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa kaabati har'a ayyaana kana kabajuuf jala bultiisaa jirra. Akkuma dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti giddugaloota 5tu jira. Giddugaloota jiran keessaa giddugalli kaabaa isa tokko waajjirri giddugala kaabaa magaalaa Fiicheetti argama. Galma Diideexooti.
achi jechuudha. Kanaaf bal'inni isaa silaa galmoota banuu wal qabatee bal'inni giddugala Salaalee godina Salaalee akkasuma Walloo irratti hojjechaa jirra. Gaarii akkas bal'inni isaa. Oromoo Saboona maala Lagoona Oromoo Saboona Oromoo Saboona Oromoo Saboona Oromoo Saboona Oromoo Saboona maala Lagoona. Namni gaafa jiru qaaman dhaloota isaa wajjin hoggaa jiraate gaafa du'e immoo ayyaantummaadhaan dhaloota isaa bira jira jedhamee xamanama. Yaadannoo Rabbaa Oromoo jennulleen isa kana of keessaa qabaa jechuudha. Ayyaana durirraa kaasee jiru kan immoo sababa kufaatii uummata kanaatiif dhabamee jechuudha. Jalqaba ijoollummaa irraa hoggaa ka'e namtichi tokko gadaa keessa dhalataa dabballee jedhama. Dabballee lamaanii gaammee kuusaa doorama gadaa lakkoofsa 5 fixeeti lakkoofsi 6 gadaa jedhama. Sandabree yuuba lammaffaa gadaamojjii lammaffaa luba jedhama. Lakkoofsa 11 lakkaawee kun amataan 88 jechuudha. Bulchiinsa tokkoon ani isaaniitiif kana hoo qabani aadaa qabani jechuudha. Amantiillee inni qabani jechuudha. Kanneen kun hunduu caaseffamni amma reefu abbaan gadaa dabballee irraa ka'anii nu ibsan sun dabballee irraa ka'ee haga jaarsa umrii 88 ga'utti waan baratu qabaa jechuudha. Dhala namaa yookaan uummanni Oromoodha akkamitti ilaalaa waan ilaalchan ilaalchi inni ilma namaatiif qabu Oromoon amantii isaa keessatti illee akka namaatti illee waaqeffataan dhala namaa akkamitti ilaala jennaan addunyaa kanarra nama 5tu jira jeebbe addunyaa kanarratti namuma 5tu jira jeebbe 5 mucaa tokko ol fuudhee mucaan kun nama 4 qabaa jedhe 5 argachuudhaaf. Fakkeenyaaf mucaan kun abbaa qaba taaka jennaan haadha qaba 2 obboleessa qaba 3 obboleettii qaba 4 isatti hoo 5 jennaan 5 lafa kaayyan sun kana jechuudha. Erga kana lafa kaayyanne heera yakkaas uummanni Oromoodhaa heera yakkaa qaba. Heera 4 lafa gooneeti irratti waan uummanni itti fayyadamaa ture san gaarra waan wanni sun hin jirreef arra waan raawwachaa hin jirreef wal barsiifnee ittiin jiraachuudhaaf yakka 4 lafa goonaa jechuudha. Yakki 4 kuni yakka abbaa fi ilmaa jennee lafa goonee bira dabala. Inni lammataa hoo yakka haadha fi ilmaati jennee lafa goona. Inni sadaffaa yakka obboleessa fi obboleessaa jira. Afraffaan yakka obboleessa fi obboleettiiti. Yakka abbaa fi ilmaa jedhee baheeru abbaatti kan ilma isaa fakkaatu ilmatti hoo jennaan kan abbaa isaa fakkaatu abbaa fi ilmaa jedhee heeramee jechuudha akka uummata Oromootitti akka heera gadaa Oromoo sanitti. Lammaffaan hoo yakka haadha fi ilmaa jedhee baheeru haadhatti kan ilma isiidhaa fakkaatu fakkiinillee ilmatti hoo jennaan kan haadha isaa fakkaattu. Addunyaan tun guutuun haadha fi ilmaa jee murteecha heera gadaa Oromoodhaa lafa kaayee jechuudha. Inni sadaffaan yakka obboleessa fi obboleessaa jee baheeru kan obboleecha kee fakkaatu wajjin obboleechumaa fi obboleechaa jee beeka heera warra gadaa Oromoodhaa yookaan akka uummanni ilaalchi uummanni Oromootillee. Inni afraffaan yakka obboleessa fi obboleettii jee baheeru obboleessatti kan obboleettii isiidhaa fakkaatu obboleettitti hoo kan obboleecha isiidhaa fakkaatu obboleecha fi obboleettidhaa jee murtaa'e. Kanaafuu adiidha diimadha gurraacha shanyii akkasii qaba jee waaqeffataan dhala namaa hin filuu jechuudha. Nama ta'uu qofaan kabaja. Jaarmiyaa wantoonni Oromoon qaban jiruuf jireenya uummanni Oromoo qabu wanti hundi keessatti argamu waan ta'eef
maqaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jedhuun irratti walii galuudhaanii maqaan kun itti moggaafamee maqaa kanaan ijaarame. As bahuu irratti dhiibbaa baay'ee yookaan immoo rakkoo baay'ee dararaa baay'ee dhaabbata kanarra gahaa ture. Haa ta'u garuu hiika sirrii amantiidhaaf kennamu wallaalurraa kan ka'e hagam tokko Afrikaa irratti hoo dhiibbaa amantiin tanaan dura fidellee garuu immoo akka silaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa ittiin ijaarame akkaatuma addunyaan amantiin ittiin ijaarte ittiin nama diigdesaniif osoo hin tahin dhaloota diigame hawaasa diigame Afrikaa guutuu sagantaa tokko jalaa diigame san caa ittiin walitti qaban gaaddisa bakka tokkotti ittiin walitti qaban jalatti ijaaruudhaaf maqaa kanatti dhimma ba'ee jechuudha. Jalqaba maqaan kun hubatamuu danda'uu qaba. Kanaaf kaayyoon dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa waggaa jennu guutuu dhaloota as jiruufillee waan nu ibsinu uummata Oromoo guutuudhaafillee dhaamsinu dabarsinu dhaabbata aadaa uummanni Oromoo qabu duudhaa uummanni Oromoo qabu jiruuf jireenya kalee uummanni Oromoodhaa guutumaan guututti qabu san deebisee dhaabuu jechuudha. Maqaan koo Biriisaa Eleen jedhama. Kan inni dhufe Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Dongoroo Ganda Qafee Bokaa. Oromoon amma kanaa ta'ee amma kanaa walii galee tokko ta'ee abbaa waan ofii ta'ee nama wal waamu nama waliif oowwaatu ta'uu isaa arguun jechaadha. Kun akka dhaloota lammaffaa tokkotti haaraa dhalanne jennee otoo ilaallee irra gaarii ta'a. Nagaa jirtu? Baga nagaa taata? Baga oftaata? Baga waltaata? Maqaan koo Aminaa Saddeetaa jedhama. Bakka itti dhalatee guddaa dhibeenii kan gurguruun baambaatii warra ga'e. Amaariffaa walitti kolfinaa ta'uu ittiin barateeffaa qulqulleessuu odeessuudha. Ayyaana kanarratti argamuu qof baay'ee natti tolu baay'ee natti toleera. Gamma adeeraa hojii gubuudhaa dhufe. Maqaan kiyya abbaa Uchumlee ka jedhu dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatiin booreffame kan waggaa tokko laakkoo kun alaaka waggaa 60tti baay'iseera. Hagana dhalooti kun guddachuun baqachuun kaayyoo kana argachuun guddootti gammadeera. Akkasumas warreen Oromiyaa baafudyaa kaabaa fi kibba bu'aa wal quba hin qabne dhaloonni irraan tajaajilamtuu wal argee ijoollee fugubuu wajjin wal arguu isaaniitiin horii deemtuudhaan warra bara hundaatti walitti adeemsu horiif dhaadariif hin jaalatu. Ayyaanichi hanga bara 2012tti haala gaariin kabajamaa kan ture yoo ta'u, bara 2013, bara 2014 fi akkasuma 2015 ayyaanicha irratti akka hin argamne dhiibbaa qaamoleen mootummaa haala yeroo fi aangoo da'oo godhachuun taasisaniin uggura cimaan addatti waaqeffattoota irratti ta'ee deemsa gama ayyaanichaatti taasisan irraa dirqamaan deebifaman. Bakka ayyaanichi itti kabajamuttis manguddoo fi barsiisaa amantii waaqeffannaa kan ta'an obbo Dagalee Abdiisaa dabalatee qindeessitoota ayyaanichaa irratti hidhaa fi reebichi hin malle waaqeffattoota irratti raawwate. Gochaan addatti miseensota hordoftoota amantii waaqeffannaa irratti raawwate kun mirga heerri biyya tanaa amantiileef kenne kan cabse ta'us waaqeffattoonni garuu naamusa amantiin isaanii isaan barsiise bu'uura godhachuudhaanii fi kallattii dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa kaa'e hordofuun bakkuma jiranitti ayyaana isaanii kabajatanii jiru. Addaa gamtiitti guyyaa har'aa kana ho'aa ta'een hirmaattonni hedduun irratti argamanii kabajaa jiran sababeeffachuudhaan warri galma malkaa qoffeettis warra imala kana jalqabee karaatti bifa garaagaraatiin osoo milkaa'in deebi'anii ayyaanachitti kabajamaa jiru kana ilaalchisee guyyaa har'aa kana asittillee ayyaana kabajaa jiran bifuma kanaan ammas hirmaattota ayyaana kana of biraan qaba. Sochii bareedatu ture. Waliigalatti nama 181 akka koonyaa keenyatti kan galmaa'ee konkolaataa 5 buufata 3tti qoonne akkaataa saniin jechuudha imalli ayyaanaa kan akka koonyaa keenyatti itti qophaa'amaa ture. Akka koonyaa keenyatti yeroo ol fakkaatatti waan kaa'ameef konkolaataan keenya hundisaa bakka tokkotti ugguramee deebi'ee carraa argatee kan achi ga'een jiru jechuudha koonyaa keenya bakka bu'e. Bara darbellee akkaatuma kanaan buufatatti nama ugguramee akkaataa kanaan hambifamee jechuudha. Kan bara kanaa immoo erga kaa'amee karaa walakkaa ga'amee karaa radeeffamee bareen gaddaa immoo buufata jirutti konkolaataan jiru hundi ugguramee namni illee haga hidhamutti ture. Odoo imala eegaliin dura gama dhaabbataatiinis qajeelfamni bal'aan hubannoon bal'aan kennamaa waan tureef
Mirri sila sadarkaa nam tokkeetirraa kaasee hanga imalaa hundaatitti jeequmsaaf nama saaxilu yookaan immoo deebisaniif nama saaxilu tokko illee hin turre namuu akkaataa qajeelfama dhaabbataatiin warra amantii waan ta'eef warra of ta'uu waan ta'eef akkaataa silaa itti deemu dura amanee waan lafaa ka'eef wanni nama jeeqisiisu tokko illee hin turre haga ciroo ga'utti nagaan deemaa turre erguma ciroo geenyee akka deebinu nutti hime malee wanni silaa dogoggora keenyaan nutu kana godhe jennee ofirraa agarru tokko illee hin turre jechuudha. Deebi'ee erga jaameen boodatti immoo wanni nu deemnuuf ayyaana immoo walitti dhufnee kabajuun akka warra keenyaa waan ta'eef erga hin danda'amne immoo bakka jirrutti ayyaana kabajuun bareen gaddaas muuxannoo waan qabnuufi nagaan namuu ofirra deebi'ee bakka jirutti galma jirutti ayyaana guyyaa har'aa kana bifa ho'aa fi bareedaa ta'een kormaan galmi hundi kabajaa akka jiru qubarraa qabna. Mormii tokkoon malee bifa naamusa qabuun akkaataa silaa walitti bu'iinsa tokkoon maleetti warra amantii ta'uu keenya mirkaneessinee akkaataa saniin ofirra deebinee nagaan galmatti gallee galmatti kabajuutti jirra jechuudha. Kun of ta'uun wal ta'uun abbaa waan ofii ta'uudha milkaa'uudha horuudha. Dhaloonni kun kanarratti milkii argatu warri kanaan nu ga'es immoo haa yaadatamu jenneeti. Ayyaanuma kana ayyaaneffannaa wanna biraa wanna qaama biraa kan tuqne hin qabnu waan rifachiifne kan gufachiifne hin qabnu keenyumaan deemna keenyumaaf deemna keenyuma kana immoo warrumti duraan gufuu nutti ta'ee raawwate makkala nutti ta'ee biyyuma teenya irratti nu dura dhaabbatee immoo aadaa keenya san nu jala gufachiisuu barateetu agamtiititti argamuudhaaf kaane yoo ciroo geenyu cirooti nu dura dhaabbatanii nuyi nagaaf deemna meeshaa waraanaa hin qabnu wanna namaa rifachiifnu wanna lolaan deemnu irraa deebinee galma malkaa qoffeetitti kunoo korma damboobsinee waa maraa guuttannee bakkuma jirruun hunduu ayyaanni bakkuma hunda jira. Oromoonis bakkuma hunda jira bakka hin jirre hin qabu. Oromummaa keenyan sabummaa keenyan kan asiitiif achiitis walumatti nu dhangala'a jennee asitti haala ho'aadhaan haala gammachiisaadhaan sanis yaadachaa asitti kun ayyaana kana kabajachaa jirra jechuudha. Gaangoo ayyaanoo Baalchaa Tufaan jedhama. Akka caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti barreessaa kutaa bulchiinsa Koonyaa Dugdaati. Namni nama ta'uu qofaan fuula namaa qabaachuu qofaan wal kabajuu akka qabu wal danda'uu akka qabu waliin jiraachuu akka qabu waliin ooluu waliin buluu akka qabu barnoota qabna. Amantii keessaa barnoota qabna. Otoo heerri biyya kana biyyi kun ittiin bulu mirga nuu kennee jiru mirga nuu kenname sana yeroo adda addaatti deebi'anii nurraa mulquun ni mul'ata jechuudha. Ayyaana sanirraa dhorkamuun haamilee yeroos yoo nutti dhagaameeyyuu akka itti amannu akka itti ilaallu waan qabnuu fi obsa barbaachisu sana hunda namni keenya tika walitti godheet qaama mootummaa ni jira akka biraa akka itti ilaalee qaamni amantii dawoo godhachuudhaan dhorkaa sana keessaan dhimma nurratti bahee ni jira jechuudha. Namni fi namni akka itti waliin jiraatu bineensi fi namni akka walitti hin jiraatu hariiroon uumaa fi uumama kana jidduu jiru tikfamee wal kabajee otoo waliin dhayin otoo waliin gufatiin otoo waliin cabsin akka itti jiraatu barsiisa durumaahu. Kanaaf nageenya irratti bakka waaqeffataan jiru nagaatu jira haa jedhee dhabana. Suu barbaadan warri amantii dahoo godhatanii siyaasa dahoo godhatanii amantii kana balleessuu barbaadan namaaf nama walitti buusuu barbaadan sanyii addaan qoodan gosaan addaan qoodanii bifaan addaan qoodanii wallaala ta'uu waan amanuufi hordoftoota isaa immoo qabxii ittiin barsiisuu waan qabuuf leenjii ittiin barsiisuu waan qabuufi namni nagaadhaan akka wal wajjin jiraatu hariiroo gaarii akka qabaatu obboloota keenya amantii biraa keessa jiran dabalatee qaama mootummaa biyya kana bulchuu dabalatee akki ittiin hubatan hoggaa jiraate nutti dhiyaatanii otoo nu dubbisanii otoo nu wajjin mari'atanii maqaa nuti hin qabne shakkii hin taane nurra godhanii yeroo adda addaatti dhorkaa amantii birooti irratti hin mul'anne saba birooti irratti hin mul'anne addatti baasanii nurra kaawwatoo baatanii natti tolaa carraa kanatti fayyadamee akka nu hubatan ergaa kana dabarsuuf hin barbaada galatooma. Dhangaa silaayyuu aadaa uummata Oromoo keessa jiru waan akka caccabsaa cuukkoo fi kanneen kana fakkaatan nyaata warri abbaa Oromoo dur warri lafaa fi lafee nutti dhiisanii fi akkasumas immoo warri biyya tana nutti dhiisanii fi nuyi biyya tana nu godhanii nyaata isaan nyaachaa turan san qabannee deemutti turre jechuudha. Yoo deebinu akkuma beekamu nuti galma amantii waaqeffannaa gara daaroo labuutitti araddaa agamtiititti kan kabajamu ayyaana yaadannoo abbaa Oromoo osoo deemaa jirru gaafa ciroo geenyu karaatti nu deebisanii jechuudha.
bakkuma jirutti kabajnaa jechuudha. Dhaloonni bakkuma jirutti jira waan ta'eef bakka tokkotti kabajuun akkuma warra keenyatti ta'eef bakka tokko deemne malee galmi hunduu galmuma bakkuma dhaloonni itti wal argu waan ta'eef ammas yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 24ffaaf kan kabajamu ajaa'ibatti jira jechuudha gammachuu cimaan. Amantiin kun amantii nagaa, amantii naamusa qabuu fi amantii duudhaa uummata Oromoo akkasumas immoo amantii nama kabajuu fi naamusa irratti kan hundaa'e akkasumas amantii nama hin qoonne amantii nagaa barbaadu amantii nama kabaju. Amantiin yeroo baay'ee amantii kana obboleeyyoon keenya warroonni hin hubanne amantii miti siyaasaaf jedhanii warroonni dubbatan jiru. Miti garuu akkasitti miti jechuudha. Obboleeyyoon keenya bakka garaagaraatitti yaada garaagaraa kan kaasaa turan kan akka hubachuu qaban yookaan ibsuu barbaadu. Amantiin kun amantii duudhaa garmaati. Amantii uummanni Oromoo guutuun uummata Oromoo guutuun amma Afrikaatitti ittiin wal bulchaa turan. Amantii sirna gadaa qabu. Sirna bulchiinsa gadaa qabu amantii aadaa fi safuu qabu waan ta'eef waan kan akka hubataniif sirriitti cimsee beeksisaa jechuudha. Galatoomaadha. Maqaan kiyya Ayyaana Wayyeessatiin jedhama. Miseensa galma horaa kabooti. Koonyaa dugdaa dambalirraa jechuudha. Akka koonyaa dugdaa dambalitti egaa koonyaan keenya miseensa konkolaataa lama guutuun akka ajaa'ibaatitti qophaa'ee ture. Galmoonni keenya akkuma barnoota amantii waaqeffannaa keenya jettutti waan kana hojiitti hiikanii jaalala hawaasa wajjin hin qaban akka gaariitti jechuudha galmoonni keenya. Amantii waaqeffannaa jechuun amantii nagaati. Amantii nagaa feetu, amantii misooma feetu, amantii jaalala feetu. Maqaan koo Abbulee Bariisoo Duufin jedhama. Miseensa galma malkaa dubbisaati. Koonyaa dugdaa dambal jechuudha. Akka amantii waaqeffannaatti wanni waaqeffannaan dhaloota isii ammatti barsiifachaa jirtu akkuma amantii kamiitittuu nagaa, tasgabbii, jaalala dhalli namaa akka nagaa wajjin jiraatu labsiti. Dhalli namaa nama waan ta'eef uumatu uume akkuma abbaa keetii fi haadha kee ilaaltu yookiin akka obboleessa kee ilaaltutti laali jettee jechuudha. Kanaaf wanti adda gootu hin jiru jechuudha. Namni abbaa ofii jaalatu abbaa biraas inuma jaalataa jechuudha. Namni haadha ofii jaalatu haadha biraas ni jaalata waan ta'eef wanni irraa hir'isuuf itti dabalu hin jiru jechuudha. Qixuma tokko ilaalti. Konkolaataa hedduu duubatti deebisanii maaliifin gaa ayyaana amantiiti. Ayyaana amantiidhaa moo namuu haamileedhaan miiran eegaa jechuudha. Kanaaf akka isaan itti nu hubatan yookaan akka isaan itti nu si'assan osoo hin ta'in nuyi nama amantii ta'uu nu hubachuu qabu jennaa jechuudha. Amantii jechuun dhimma lubbuuti. Dhimma jiraachuu dhabuuti. Qaamni kamuu amantii gaggeeffatu kamuu amantii akka itti hubatu ni qaba. Nullee amantii keenya bakka sanatti gaggeeffachuudhaaf waan sila akka amantiitti qabnu barnoota keenya keessa fi amantii sun maal akka of keessaa qabu iddoo sanitti gaggeeffachuudhaaf yeroo sochii kana goonutti namuu haamilee sanni qaba. Gammachumaan sochii godhaa ture. Yeroo ugguriin akkasii kun duratti taasifamu namoonni keenya bakka sanirraa hafuun akka nama tokkootti nutti dhagahamee ture. Warra dhiisii hoo jaallisu warra immoo ijaara malee diigicha hin beekne biyya kana warra ijaaruuf deemu. Guyyaan sun guyyuma gammachuuti. Ayyaanni illee hin hafamne ayyaanni deemamee jira. Namni yaadan qaama bakka san irraa hafu malee yaadan bakka san dhaqee jira. Guyyaan isaa guyyuma gammachuu ta'ee ture jeetii nu barbaadu. Tole ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 24 giddugala bahaa wiirtuu Harargee lixaa koonyaa beekitti kabajamu wal qabatee uggurri silaa ayyaana namoonni giddugala kaabaa yookaan koonyaa fiicheerraa kaanii gara simalaa turan ugguramuutu ture. Sanaan wal qabatee haala sochii uggura san keessatti gaggeessaa koonyaa fiichee waliin turtii kan goonu ta'a. Saniif mee maqaa keetiif irraa kaanee daawwattoota keenya walbartee akkasitti deebii keenya kan waliin goonu ta'a. Tole maqaan kiyya Lamii Margaan jedhama. Miseensa galma amantii waaqeffannaa Diidee Heexooti. Gaheen hojii kiyyaa immoo akka caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti hojii geessaa koonyaa fiicheetti akkasii wal barraa jechuudha. Hirmaattota qindeessuudhaan silaa sadarkaa galmoota keenya irraa eelee namni imalu qindaa'ee too'i ayyaana san akka waaqeffattootaatti imaluudhaa fi qophiirra turre jechuudha. Qophii dhiiraa taasisaa turre lafa jala ayyaana san hirmaachuudhaa fi akka waaqeffattootaatti hirmaachuudhaa fi qophiirra turre. Haa ta'u malee qophii san xumurreetu silaa namni qindaa'ee waan isa barbaachisu qabatee too'i konkolaataa ittiin imaluu fi waan
ayyaana san hirmaachuudhaaf isa barbaachisu qabatee to'ii qophaa'aa ture jechuudha gaafa imaluudhaaf ka'u imaleetu sila haala adeemsa san keessatti qaama nageenyatti uggurame jechuudha akkuma kaasee. Uggurri kun bara lama akkuma jettee bara darbee fi bara kanaan dura marsaa 24 keessatti uggura malee ayyaanni kun gaggeeffamaa ture nuyillee dhannee to'ii ayyaana san akka waaqeffataa tokkotti hirmaannoo to'ii ayyaana san ayyaaneffachaa ture jechuudha. Kanaaf bara kana immoo silaa ofirra deemee to'ii namni kamiyyuu galmatti deemee too kabajaa turre haa ta'u wanni asitti uggura kanarraa hubannu namni silaa mootummaallee haa ta'u qaamni nageenyaa waan kana akka nu hirmaannu taasisu qixa amantii tokkootti kabajaa fi ilaalcha amantii tokko qabu tokko qabuu dhabu nutti agarsiisaa jechuudha. Maaliif amantii waaqeffannaa amantii biyya kanaati amantii heera mootummaatiin qajeelfama mootummaatiin mirgi amantii tokko barbaachisu kennamee bitooyi amantii hordoftoota horachuu fi galma ijaarrachuutti sochii amantii waaqeffannaa babal'isuutti hojjetaa jiru jechuudha. Kanammoo akka ayyaana isin hirmaanne daangessuun ilaalchi amantiin kun itti ilaallamu amantii biraatirraa gadi aanaa yookaan immoo ilaalcha biraa qabaachuu nutti agarsiisa jechuudha. Maaliif namni silaa ilaalcha dhuunfaa fi dhiibbaa qaama biraa dhiibbaa amantii yookaan immoo dhiibbaa nama dhuunfaatiin namni kanatti fayyadamee to'ii uggura sirra jiraachaa jechuudha. Sagantaa uummata Oromootti irraa kufisan bakka ta'e waan deemnuu fi qajeelota silaa deemnee to'ii bifa nagaa fi waan nurraa eegamu saniin deemnee to'ii silaa galma keenyatti deebi'ee jechuun barbaada jechuudha.